ummanni kuni if dura wanni kun karoorfameef dhuguma ummata akkamii waliin jiraatee as ga'e. Hawaasni bal'aan kun akkamii waliin jiraatee as ga'e akkamii waliin jiraachaa jira. Rakkoon kun ka'umsi isaa eessaa xumurri isaa furmaanni maal jettanii yaaddu obbo Jawaar Mohaammed. Gaaffiin sadaffaadha. Haala biyyattiin amma keessa jirtu nageenya akkasumas sadarkaa keessattuu Oromiyaa keessatti dargaggeessi wama tokko dubbachuudhaaf sadarkaa itti sodaa lubbuu ofirra ga'ee kan jiru kanatti hegereen dargaggootaa maali? Dargaggoonni Oromoodha. Akkasuma immoo dhimma daangaati irraa gadi fageessee kan dubbachuu barbaadu dhimma daangaa wal qabatee rakkoon kun yeroo waggoota 8 dabreef cinaaksaniin mooyyaaleen akkasuma gara Baalee kanaan keessattuu ispeeshaalii gara Somaalee wal daangessuun jarri kun hayyama eenyurraa harkataniiti as torbuma kana keessa akka ragaatti isin dhiyeessuun danda'a gara nama 5-6 kan boodatti ajjeefaman maaliif irra deddeebiiwwan kun godhama akkamitti eenyu abdataniiti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaattis mootummaa qaba waraanaa fi qaba uummata kana bulchaa naannoo Somaaleettis ta Oromiyaa hungeenya silaa humna akkamii abdii eenyu qabaattee daangaa kanaan dhidhiibamiinsi daangaa butamiinsi daandii saamichi qabeenya diinagdee uummata keenya akkasuma maqaballeessin hawaasa bal'aarratti godhamaa jiru kun ka'umsi isaa maali? Xumurri isaa hoo rakkoon kun furmaata bifa akkamiin argatuu danda'a? Dhaloota kanaafis hawaasa nu daawwatuufis osoo ifa nu gootanii jaa galatoomaa ulfaadhaa. Ulfaadhu galatoomi murti. Ayyee jala deebisee deemu. Gaaffii jabduu kaaftan ka sheekkaaba kaase yeroo adda addaas mari'annee jirra. Look bakki qabsoon Oromoo jirtu tun bakka qabsoon uummata Afrikaa eega cunqursaa kolonii jalaa bahan booda keessa seenan keessa wal fakkaatti. Uummattoonni Afrikaa bar dhibbee 17ffaarraa 17th century 18th century irraa kaasee kolonii jala turanii qabsoo jalqaba dhibbee 20ffaa 20th century irratti godhaniin walakkaa irratti wala bahan bilisa bahan cunqursaa alagaa jala. Ugaa cunqursaa alagaa jala bahan booda waan adda addaa mudatan. Hawwiin ka ture maali? Alagaadha kan cunqursu, alagaadha kan nyaataa jiru. Kanaafuu alaguma yoo ofirraa kaafnu taate hamaa koo hamataa koo jennee yaadan. San booda jaatamoota keessa Koongoo kaasii Zimbabween booda garuu Keeniyaa biyyoonni hedduun sirna kolonii Biritishaa taatu, ka Firaans taatu, ka Poorchugiizaa taatu jalaa wala bayan. Garuu akka hawwan sanitti roorroon irraan dhaabane. Roorroon alagaadhaa kaatee hafteeti roorroon firaa dhufte jechuudha. Alagaan saamamuun hafteeti iyyaalli isaan keessaa ba'e isaan saamuu eegalee jechuudha. So waan meeqa gara lamatti yoo xiqqaatti bakka lama gurguddaatti bayan. Tokko sirna abbaa irree kolonializimii takkaa'uu faranjoota jalaa ba'eeti sirna abbaa irree gurraachota jala kufe. Fakkeenyaaf biyya Côte d'Ivoire fudhachuu dandeenya jechuudha. Tokko sirna abbaa irree ijaaruu waan hin dandeenyeef wal waraansa keessa seenee extreme case Koongoo fudhachuu dandeenya jechuudha. Biyyoota hedduu haboodha akka hawwanitti gara dimokiraasii qacaan. Probably Botswanaadha akka fakkeenya kaasuu dandeenya jechuudha. Uummanni keenyaaf yeroo dheeraadhaaf sirna gita bittaa warra biraa jala ture. Qabsoo addaa yeroo dheeraa godhe booda bara 2018 abdiin silaa gara roorroo waliigalaa maaliif uummanni tokko hoggaa qabsaa'u roorri isaan alagaa waan ta'e qofa osoo hin ta'in roorroo jibbeeti kan qabsaa'u. So nutis akka biyyoota Afrikaa biraatitti roorroo alagaa jalaa kaaneeti roorroo murna nu keessaa bahee jala seenne jechuudha. Kanaaf bakki amma itti ilaaluu qabnu kan Afrikaatiin nu mudate. Warri Afrikaas Keeniyaa fudhanne fakkeenya biyyaan yeroo waggaa 3 akkas keessa taa'e yoo fudhanne gita bittaa Biritish jala turani san booda Keenyaata bulchiinsa sirna Jomo Keenyaata jala san booda inumaa akka sirna hammaata bulchiinsa Moi jala turanii san booda Kibaakii jalatti gara malti paartii dimokiraasii ce'anii jeequmsatti illee seenanii amma stable dimokiraasii ijaaruu danda'anii jiran jechuudha warri Keeniyaa. Nutis wanni amma wanni nu mudate waan Afrikaa san mudateedha. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Sirna alagaa gita bittaa alagaa jalaa baaneeti sirna saamichaa nama keenya jala seenne. Hanga Koongollee hammaatuu baatu ka hawwine Botswanaadha.
كأرجعني كينيا أندر كينيا تا أندر موي رك حماتي قرو هنگا كونغو خنام ماتين كيسا سيني يجون مرنا مجرو خنان مرنا مدرو على قرر رفين أجيهما تومما توري سامما توري أجيچان أما بفلمان هم تتوقفا تكا نمني كينيا أكا برا مرنا خنا أجيها من بيو دوتي منا سينتي دور لولي نمني كينيا كموجي هرنكي كموجي بالي lola keessa ture saamamaa ajjeefamaa buqqaafamaa ture. Amma wanni uranee buqqisuu jaan jidduu kana siniimaa ture takka jira. Uranee balleessu. Uranee jechuun scattered settlement jechuudha. Baadiyyaa kana keessa gandii biroo asii, gandii tolaadhaa asii, gandii akkasii jaanii tattaa'u kanaa jiraami. Riphee lolaan kana keessa jira jaaniitti bubuqqaasu ture warra dargiidha. Warri Haile Sillaaseetis. Isa akka godhe buqqaasaa turan. Amma ganda keenyarraa kaasee gara tumtuu furdaa jiran gara baadiyyaatti. Gara labuu kanatti baale immoo gara giniirii gara sawweenaatti. Harargee gara gaara mul'ataatti gara gadiitti gara xarafaatti jechuudha. Kan sunguramaa ture. Har'a uraneen kamtu buqqa'u jira. Shawaadhaa buqqa'u jira jechuudha. Heartland jidduuratti buqqa'u jira jechuudha. Ajjeechaan lafti amma arsiidhaan lolaan heeban arsii amma dadachiin jaantun I don't think mootummaa kana dura rasaasni tokko dhuka'ee waan beekunatti fakkaatu. Rasaasni sargii irratti dhukaasan. Qawwee hunqa banee boodaan deemamu inni soyyoo beeytan. Santuu san keessa seennee jechuudha. So Gita bitaa alagaa jalaa babbaanee jirra saamicha ajjecha murmuru keessaa baheetu maafiyaa jaarratee waan akkana deema godhutti jira jechuudha. Kanaaf kana keessaa bahuun gulantaan qabsoo ammetti jirru qabsoo boqonnaan qabsoo ammetti jirru qabsoo gita bitaa alagaa deebisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo gita bitaa keenya tursiisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo sirni mootummaa ummataan filame ka heeraaf seera warri filame sun tumuun bulu jaaruudha. Saamichi uummatarraa dhaabbatee uummanni waan carraaqee irratti waan hurkaasaa carraaqee irratti abbaatti ta'u jaaruudhaati qaqqabsaa jiru jechuudha. Over the last 2 years wanni godhaa turre yoo ilaalte we are transforming the Oromo movement. Akkamitti transform godhuu jirra qabsoo sabummaa irratti hundaa'ee gara jechuun alagaan nu cunqursaa ture alagaa jalaa baanaa turre jedhurraa gara qabsoo sirna haqaa fooyyeessuudha. Walqixxummaa diinagdee fiduudha. Malaammaltummaa balleessuudha. Qabsoo maatii irra goonu fakkeenyaaf qabsoo nageenya lammiilee the right to life. Qabsoo mirgaa abbaa qabeenyummaa kana transform godhuu jira jechuudha. Because a liberation movement movementiin keenya waggaa eegalu is a liberation movement. Liberation is complete gone gara democratization movement itti cawti jirra jechuudha. So sanitti waan jirruuf wanni godhaa jirru amma dhugaadha. Dilemaan Oromoon keessa jirtu naa galama. Gita bitaa alagaa firraa kuffifne alla magambagan irraa kutan keenya immoo dhufe daran nutti ta'e kanaas irraa jiru barbaanna yoo immoo kana firraa jijjiirre jara kaantu nutti deebi'a. Rakkoon jiru sanii amma Sudaanii asirratti kiliirsii godha. Sudaan mootummaan kun ilma Oromooti. Yoo inni kufe alagaan nu deebi'a. Amma ijoolleen teenya tun sadii. Ijoolleen sadiin tunni maaliifi jawaarillee alatti Oromoo waliin mari'ata. Jaalmarrolleen bosonaa jira. Abiyyillee Tigree Walloleenuu araarame. Maaliifi Jawaarii fi Abiyyiif marroo waliin mari'achuu dadhabde. Yoo amma inni ijoolleen amma aangoriirtuun kufte alagaa warra harkaa fi harma nu mure santu nutti deebi'a. Alagaan nu gabroonfaturra ijoolleen maan ta'een akka feete goote nu saamte nu tumtee nu haa bulchitu. Hin salphannaa warra jedhu jira amma waan garatti maal jettaan? Taboodaa san waan jannatti fakkaatu. Taboodaa san nu tumtee nu saamtee nu haa bulchitu osoo hin ta'in Tabooda san injaan kan jaan ana ummati yarraa isin indagaya isun yarraa isin indagaya alaga jala deebuun fedhanii alaga jala deebuun fedhanii roorroon tun akka irraa dhaabbattu barbaadan kan akkasii akka qabsoonni godhaa jirrus talagaa deebisuuti mi waan takka jala mura Oromoo tan amma booda Raashiyaa fi Ameerikaan osoo wal taatee dhufte bulchuu hin dandeessu. Nuu kadhannee yoo taate malee bulchuu hin dandeenyu.
Tokko uummanni akka malee siyaasaadhaan dammaqee jira. Osoo nama cafaquun osoo Oromoo cafaquun harka kennisiifte Abiyyi harka kennisiisa. Cafaquun osoo harka kennisiifte Oromoo namni akka bara Abiyyitti cafaqee hin jiru. Ajjeesuudhaan, hidhuudhaan, saamichaan cabsuudhaaf jechuudha. Cabuu hin danda'u tokko. Lamaffaa jabanattanii hoggaa laaltan nu caalaa orma biraatiitu qoqqoodamaadha. Nuti miliyoona meeqa seenessa zabana tokko ministeera hoggaa jirru gaaf tokko Oromoon kun 20 jenne gaafa kan lafa ani 30 geetti gaaf kan 50 geenye. Oromoon kunis 20 30 doyeen amma meeqa sa 60 jechuu jiranis yaa. Ummanni dilli kuni paartii sadii qofa qaba. Nama sadii qofa maqaa dhooyitee jiraate amma. Warri lakkoo isaan nu gadi 13 qaba. Ifi seduu gadi hin qabina. Qabsoon Oromoodha. Siyaasni Oromoo hedduu itti ta'a. Hanga namni yaadu kanaa miti. Saboonni hedduu lakkoo isaan fraction parsantii takka deenyan taane paartii 13 qaban. Walli hafoo sirii. Matootii Oromoodhaa yoo lakkooyite namni 20 geenyu. Oromoon amma bakka lama jirti sinitti hima. The haves and the have-nots. Warra aangoo qabeenya argatee saamu jiruu fi warra saamamu jiru jechuudha. So akkasiin ilaaluun barbaachisaadha. Ormini deebi'a ka jiru kanaas ni beekna warra. Lamaanuu godhuu dandeenya nu. Saamichaaf ajjeechaan irraa akka dhaabatu gochuu roorroon kaleessaanis akka hin deebine. Taqabnu jabeeffachaa tanurraa irraa guuttachuu. Ni dandeenya. Qabsoon amma godhaa jirrus ajandaa biisanii eenyu seet godhu jirama. Who is setting it? We are doing it. Waan godhamu qabu godhu jirra jechuudha. Abiyyoo kutee maal dalaynee jiraan. Amma bar ashaaturummaas barannee jirra. Siistamaas barannee jirra. Amma Itoophiyaa kana dur ittuma qabsaa'u turre. Muuxannoo riizistaansii qofa qabamna. Siyaasni siyaasa qabsoodhaa wal'aansoodhaa qofa turte jechuudha. Amma garbichi ene bulchiinsaas barachuu jirra amma. Waggoota 8 kana nu saamaatis nu ciraatis wanni irraa argannees ni jira. Biirokraasii barachuu jira jechuudha. Bureaucratization of the state. Of course waggoota 35 dabre kana wanni Oromoon bildu tokko jiraate state would build godhaa dhufne. Biirokraasii keessa seenaa dhufne. Security keessa seenaa dhufne. Hoggaa seenu immoo eenyummaa qabanneet kan seenaa jiru jechuudha. Kanaaf jarhaantu dhufa maaltu dhufa kaja'u hundatti mul'atu dhufuus hin danda'u dhufuus turuu hin danda'u. Kanaaf lammaffaa orma kaan wajjin haasofitannee haasofina kana. Biyya warra waliin qabnu dhiisii warra ollaa wajjin isa haasa'uu qabna. Maaliif nuti uummata guddaadha. Yaadattanii dur tokko waan jechuu ture zaman wayyaaniitis zaman jijjiiramaa ta'es. Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan abaddan ollaan tun tasgabbooyitu. Warra Eertiraa kanaan yeroo san amma durseetii waliin haasaa ture warra Eertiraa kana osoo jijjiiramni hin dhufin. Jijjiirama san keessatti akkan gufachiifne maaliif jijjiirama san keessa stakeholder akka ta'aniif jechuudha. Maal onneen jechaan yeroo san Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan isinis nagaa hin argattanii jechuun ture. Was I wrong? Oromiyaan jeequmsi dura ka'ee gale Oromiyaatti. Abiyyiinis walii jechuun ture maali? Oromiyaa tasgabbeessitee uummata kana xaarii waggaa 50 kana xiqqoo irraa gadi qabuu baannaan abadan sireen ta'e tasgabbaa'uu siree kanarra tottolfattee taa'uu hin dandeessu jechuun ture jechuudha. It didn't happen. Kanaaf nuti wanni godhuu qabnu maali? Eertiraan jeeqamaa nuti nagaa argachuu hin dandeenyu. Suudaan jeeqamaa nagaa argachuu hin dandeenyu. Balaan Suudaan bara amma uummata keenya Wallaggaatti dhiibee dhufuu jira. So hawaasa naannoo keenya jiru wajjin ni haasofna. Kana hoggaa haasofnu immoo iftaanee taasofna. Maxxantuu taaneeti miti. Dhagaa Oromoon arba. Arbi illeetti irratti maxxanu. Maxxanus illeettis irratti macalaaseeti ifiifis caccaba. Arbi garuu sodaatee hollatee namarraan dheessu. Kanaaf waan goonu sirri beekna hubannoodhaan deemuun itti jirra gaafiin itti aantoota Murtii guutate. Murtii guutoo Gaafii diinagdee. dhimma dinagdee see my point reefu wanni jechuun ture maali?
waggoota dabre kan amma qabsoo Oromoo transform godhu jira. Beeki gaafa qabsoo qeerrootis Oromiyaa Shalbii Fidirraay Oromoo Firestiitti finne. Itoophiyaa irraa fotoognaatti irraay gara Itoophiyaan teenyaatti jijjiirree jechuudha. 4 kiiloon siituu malee caaluun jee goola bahee jechuudha. Amma immoo maal goone liberation movement irraa liberation ideology irraa maaliif san mostly complete waan gooneef gara economic centered equity centered politics itti ceesuu jirra jechuudha. Gaafiin amma gammachuu guutuu kaasee I love it. Now qabsoon Oromoodhaa properly frame taatee maa jira jechuudha. Gaafiileen amma waggoota lamaan dabran kana ka'an kan murtii guutuu kaasee wal qabata. Mirga qabeenya ifiit irratti akka dhuunfaattis akka ummataattis abbaa ta'uudha. Maal gaafiin kaasuu jiru gaafiin karaa Awaash kun amma gaafii gurguddoo lama of keessaa qaba. Tokko gaafii dinagdeedhaati. Dinagdeen Harargee guddaan Jimaadha. Jimaan kun nagaan dhufee Adaamaa Finfinneetti gurguramuu danda'uudha qaba. Gurguramuu baannaan qonnaan bulaanis daldalaanis dhabuu jira. Gaafii lammataatti jira kan wajjin wal qabatee jiru. Gaafii nageenyaati. Gaafii nageenya lubbuun jiraachuu dalagachuu namoota dhuunfaati jechuudha. Shooferri dalagatee meeshaa gurguratee fe'atee geeffatee ilmaan isaa nyaachifachuu danda'uudha qabaa jechuudha. Gaafiin Oromoon amma irra jiru gaafii akkanaati jechuudha. Gaafii midhaati amma Harargee kan hogganaallee tiyoorii irraa hogganaa dhibee sagantaa bal'oon ni jira maaliif akkaan dhiise isinitti hima maaliif akkaan tursiise. Gaafii kenna galatooma ulfaadhaa warroonni gaafii qabdan karaa keessaa nu qunnamuu inbox gochuu dandeettu. Warri kuu jala kanaan immootu oseenii afaan kiyyaan gaafadha jettellee manaajaroonni mana kanaa waan arguu baadhallee isin galchanii anillee isin galchuu yaala. Namatu gaafii keessan gaafiin tokko warra biyya bulchuurraa gaafiin tokko warra sheekota irraa naabarraa amma ka warra biyya bulchuu sanii Joowar ummataa fi biyyaaf yaadee miti. Nutti hinaafaa nu jibbaa wal dhabdee dhuunfaa isaa qabamoo biyyumaaf uummata isaatiif yaadee tokko kan. Asli Kan warra biyya bulchuu na gaafate kana warra deebii kannaa warra gammachiis ofuun na barreesse hiriyyaadha. Ani gaazexeessaadha warra gammachiis ofuun na gaafate. Nutti hinaafaa jedha. Toora gammachiisti dhufna. Toora isuusuu kana deemnee finna. Toora isuusuu kana finne. Jimarratti waa lama deemu jira. Kawara jedhu walirra deemta kawara karamni sheekaa na gaafate si himan malee. Akka hin daganne boodara na gaafatta asli. Akka hin daganne. asli Tamurti guutuu na deebinu maaliif gaafii yeroo wadduu dhuftu laala. Jimarra tokko baay'ee jira. Qabsoo cimaa gooneeti awwadaa baddee isaa deemnee jimaa matarra kaayanneeti jimaa halaal goone. Akka foon harreeti turte jimaan biisan keessatti. Foon harreeti beekani waraabessi bushaa sodomijoo nyaatee fixa. Itoophiyaan doolaara jimaa irraa dhufu haram jecha galiin sun jimaa kaje'uun hin galmaa'u ture. Others kaje'uun galmaa'u ture. No jimaa jaa barreessaa kaje'u. Jimaan qabeenyaa. Maallaqa irraa nyaachaa doolaara bunatti aansee maallaqa guddaa kafitu jimaa ta'e osoo jiru haramee sun dandeessanii irra qabsoon jechuudha. Kanaan wal qabatee hojiilee hojjetaman baay'ee jira. Mootummaanis waan jijjiiranii qaba. Fakkeenyaaf jimaa kilaasifaayi godhee jira. Garuu hin deemne. Keeniyaan fakkeenyaaf jimaa hanga keenyaan qabdu. Garuu Department of Agriculture jalatti diviizhinii jimaati jira. Jimaan loobii mataasaa qaba kuma marti guutu. Loobii mataasaa kaarteelaa qaba. Dorgommii guddaadha godha warra Itoophiyaa wajjin Somaaliyaa irra gurgurachuudhaaf. Isaan nu mo'atan jimaa xiqqaa qabaatanii jimaa hanga keenyaa man filatamne ta'e osoo qabu nu mo'atan maaliif deeggarsa mootummaa beekamtii qofa osoo hin ta'in ni deeggara. Keeniyaatti amma warra jimaa qabuu fi warra jimaa qama'uu miti barka jimaa falmu. Hawaasni kunuu maaliif biyyaaf maallaqa waan fiduuf jechuudha. So at policy level Itoophiyaa irratti wanni jimaan kakaanyaan kun jira. Lammaffaa waan dhoo isaan ooban jira. Gowwummaa qabdi ijoolleen tun. Waan adda addaati wal fidaniiti jimaa kana ni balleessine jedhanii yaadan. Boo nuti chaayinaanuu jimaa qamoo akka nu barattu barbaanna. Chaayinaanuu. Leegaal akka ta'u barbaanna westi keessattis. Qabeenya keenya.
jimaan guddannee bar jimaa gurgureen guddate warra keenya inumaa gatii xiqqoo iyyaa dhufee jira. So namni keenya gurmaa'ee loobii cimaa ijaarrachuudha qaba. Murtii guutuu fi warri kun warra asirratti hojjettan gurmuu dhimma jimaa irratti sooshaal miidiyaanis dubbatu mootummaas loobii godhu biyya keessa biyya alaatiitti kan dalagu jaaruu barbaachisa jechuudha. Kanaaf maal oofan amma waa lamaa miidhuu jiran tokko wanni maal jenni oroo fira ijaan kun saamicha. Awwadaa ka godhe jimaadha. Awwadaa mamaa oonte. Galiin jimaa awwadaa gurguramu irraa dhufu qaxxitaa Oromiyaa dhaqa. Zaman wayyaana irra qabsooneeti federaala jala baafne. Jimaan awwadaa gurguramu primarily magaalaa awwadaa fi jiraattota magaalaa awwadaa tajaajiluu qaba. Qaratni achirraa gurguramu saa taatu wanti biraa. Itti aansee Harargee bahaati. Itti aansee Oromiyaadha. Itti aansee Itoophiyaadha jechuudha. Oro fresh tooftaa saamichaa irratti qabsaamuu qabu. Wanni amma shofeera ajjeesaniif karaa san irratti nama ajjeesaniif shofeera jimaa qofa ajjeefamu yeroo hunda. Waay maafiyaan irratti haaseen jira hojiin maafiyaa jira. Lammaffaa jimaa kana discourage godhuudha barbaadan. Eventually dhabamsiisuudha barbaadan. Gowwummaadha. Lafti Harargee qamadiidhaaf kataatu baay'ee xiqqaadha. Jallisiidhaan qamadii oomishuun bordooddee bakka tokkotti hin arge qamadii jallisiidhaan. Hawaata min baasu. So kana diduu fi irra qabsaa'uudha barbaachisa. Ta maafiyaadha irra keenya jirra. Hidda qabnee jirra kanaaf dhaabate. Balloodha. Waan hin dhaabeef immoo ni qaba. I'm testing haada isaa gamaa gamana jijjiiru kana. Eenyu maal akka godhaa jiru clearly I have the image amma. San yeroo fudhataa yeroo ittiin eeyina garummoo wanni jimaadhaa waan karaa bordoddeedhaa fi adaamaa jidduu qofa osoo hin ta'in akka poolisiitti mootummaan Itoophiyaa alanshaa haraam jechuu dhaabuu danda'udha qaba jechuudha. Jibuutii wajjin clearly negotiate godhuu qabna waan jimaa irratti. Somaliland wajjin clearly negotiate godhuu qabna. Hariiroo Somaliland fi Itoophiyaa jidduu jiru irratti waa'ee bishaanii qofaa miti haasa'amuu qabu. Waan jimaa haasa'amuu danda'udha qaba jechuudha. Somaaliyaa wajjin leverage qabnutti fayyadamnee jimaan keenya gatii wayyaadhaan haala qonnaan bulaa fi daldalaa keenya tajaajiluun akka gahu gochuu irratti hedduu barbaachisaadha. Gaafiin biraa atiin taarsiidhaan walitti qaaftee na gaafatte godina Arsiitis. Godina Arsiirraan eegalle Wallaggarraa eegalte. Namoonni hedduun Arsii jettan amma nuun jaa. Gaafa dura rabshaan Wallaggaatuun eegaltu walga'iilee duraa namni godhe hanga Wallaggaa dhaqee hanga Asoosaatti dhayine rakkoo sana hambisuudhaaf. Nu har'aan eegalle waa'ee rakkoo uummata keenyaa. Sababa Oromoo tuffataniif abifaan they took Oromo for granted. Beete they took Oromoo bilisa isaan baaftisanii tuffataniit irraan tarkaanfatu jedhanii ijoolleen caakkaa seente. Ijoollee isaan dhabamsiifne jedhaniiti Wallaggattis shiftaa naquudhaan dura dhalattoota Amaaraa ajjeesan. Gimbiitti bakka adda addaatti. San booda dhalattoota Amaaraa kanaan iftiisaa jedhanii hidhachiisan. Giddaa ayyaanaatiif eebantuu fi bakkoota adda addaa azaabat kan jijjiire waraana mootummaan bobbaase ka Faqqadaa Abdiisaatiin hoogganamuu fi Faannoo Bizaamoo jedhamu ka mootummaan hidhachiise bobbaase lamaan kana kan uummata fixee jechuu gara lachuurraa. Waggaa lamaan dabre kana marroonfaa jijjiirama tarsimuudhaaf fidan. Jijjiirama isaa tarsimuu isaan fidan maali? Amma booda Beegii fi Gidaamitti Booranaa fi Gujii miti yeroo inni godhuu qabnu. Naannoo magaalaatti kan jiru humna qaban akka jirutti Shawaa, Arsii, Harargee lixaa gamoolaan Arsii lamaan kanatti fidan jechuudha. Keessattuu Arsii keessatti humni Arsii keessaa sadarkaa akkamitti dhadhaabateen isin hima. Tokko gaafa nu hidhan san manguddoo abaa'oo durtan sana gahan nama mana teessu cabaqan. Jarri duruu qawwee beekaa caakka gale takka ja'a. Lammaffaa qeerroo tana hidhaa hoggaa baay'ata du'arra haftee ni fixan ijoolleen sun manguddoo bira dhayite. Taanoo maal godhan beektaa? Shanii tana gosa qoonna jedhaniiti. Shanii Wallaggaa, shanii Arsii jedhanii qoonna jedhaniiti. Ni yaadanii warri diyaasporaa Wallaggaa shanii qabdi nuti ni qabna jedhee namni jaarrachuu eegale maallaqa gabbaase. Shawaa keessattis kanattu Harargee keessattis gaafa ni dhaabee dhufu kanaan arge wanni calli waa'ee nagaa dubbachaa tureef. Balaa akka qabaatu jechuudha. Amma wallallaaqee jira. Lolli
badda arsiitiif baddaa shawaa seene hin ba'u ibidda koboota keessa seene. Haala teessuma lafaatirraa riphee lolaan hoggaa socho'u rakkoo nyaataa akka gammoojjii Harargeetiif Baaleetti rakkoo nyaataatiif bishaaniif hin saaxilamu. Bishaan bashi midhaan bashi. Amma akka Wallagga godhan san godhuu barbaadaniiti asitti humna riphee lolaa galee kana gad erganii Amaara ajjeesanii Amaara hidhachiisu jiran. Naannoo keenya maal meeshaan ni beekna. Ijoolleen turii ni beekta warra naannoo keenya dhufu. Amaara ajjeesanii hidhachiisanii rabshaa kana keessa seensanii ittiin deemaa jiran jechuudha. Maali boqon? Kanaaf amma kana kan godhu jiran ni fashaleessina. Irraan akkaataa itti fashaleessinu maali? Kontekstii hubachuudhaan amma aanaalee lama karraa isaan irratti deeman isin hima fakkeenya. Aanaa seeruu aanaa sakootiin muka torbaan kana namni irraa dubbatu jiru. Lafatti miti. Aanaan sakoodha keessattuu lafti caffaa jiran sun ni beeka miilaan dhaqeetiin beeka. Harargee gabbuudhaaf. Arsii gara gadii gara gololchaa kana gabbuudhaaf. Asiin shawaa baha gabbuudhaaf. Arsii baddaa cilaalutti ba'uudhaaf lafa teessuma hedduu murteessaadha. Uummata naannoo zanjiru san walitti buusuunii fi tokko tokkorra hidhachiisuun bara Haayila Sillaasee irraa kaasee tarsiimoo ture jechuudha. Gaafa qabsoon Oromoo takka jettee dhalatteerra. Elemoo Faayisar qawwee dhukaasan xirroodha. Naannoo kana beekaa. Waa'ee lafti lolaaf kennattuudha. Maaliif baddaattis ol baata gammoojjii hawaasittis gabbuuta. Bita gortee gara Baaleettis deemuu dandeessa. Sochii qabsoon Oromoo dura abaa'oon hoggaa dhalattu godhan dhaabsisuudhaaf Haayila Sillaaseen faajjii eegalan darbuun itti fufe. Warri Ihaadeegis kanuma godhu turan bilchiginnaan sarmuu dhaalte waan biraatti miti. Waan harayaa miti. Asa kun akkasi. Seeruu fudhadhaa. Seeruu abbaas. Seeruu abbaasoo gara tokkoon agaarfatte achi baata Baaleetti. Gara tokkoon cilaalutti ol baata. Gara kaan arsii lixaatti gara gadeebitti achi deemta. Waraana gama sadii walitti dhufu kana ijoolleenis wanni bakka sanitti ciccituuf it is essential for their supply line. Mootummaanis wanni bakka sanitti dhaqee amma fakkeenyaaf ganda Abdiillu maal janiin seeruu keessa buqqaasan tun specifically Google irra dhayitee hoggaa laaltan very essential. Kanaaf uummata sanis ka buqqaase mootummaadha. Wanni buqqaasanii maaliif riphee lolaan bakka sanii akka dabarreef kajaa'uudhaan jechuudha. Kanaaf tooftaa isaan ittiin deeman kana hubachiisaa deemu mootummaa qofaa miti. Ijoolleenis jeequmsa hedduudha kaasan bakka adda addaatti. Uummata Oromootiif qabsoofnee hojjan taate. Uummata kan rakkoo keessaa baafnee hojjan taate naamusni murteessaadha. Riphee lolaan uummata keessatti naamusa hin qabne kan mirga uummataan eeyine kan uummataan naannoo hin qabne guddatu. Shiftuma ta'ee hafa. Mootummaanis hoggaa riphee lolaan lolu nageenya uummataatiif kabaja uummataa dursuu baate akka Fikaadutuu Weefaa jedhanitti galaana goiseetiin qurxummii qabadhe jennaan ta'uu hin danda'u jechuudha. Soo kaarsiitis sanitti irra dabarraa ka Doftor Ammatteeti. Galatoomii ulfaadhu xiyyatti bakka uummata arsii kanaaf Harargee kana waan murtii guutuu irraa hafte si yaadachiisee tumaan amma yeroo garagaraatti itti tara xiyyatti bakka kana walitti aansituu fi uummanni illee dhageeffataa jira. Yeroo garagaraatti amma gaafa Wallaggatti lolli ta'ee Shawaatti lolli ta'ee bakka hundatti yeroo asirraa waa ta'anii nutillee akkuma nama aga tokko miidiyaa tiktookii kana fayyadamuutitti doolaara 50 illee osoo taate walitti daddarbinee gara biyyaa ergaa turre gaafa gara biyyaa garuu hedduu gargaarsi illee danqaa godhata. Amma uummatuma keenya ka arsii ka seeruu abbaas ka buqqa'e kana gara nama 20,000 amma kara 20,000 qubatee jira. Asirratti namuu quuqamuma dhuunfaa isaatirraa qabu kun harcee bitaa kun qamadii dheedhii bitaa kun zayitii bitaa kun firaashii bitaa homa garaa godha. Waan gariin immootu uummata kana deebifnee achumatti dhaabna. Uummanni kun kadhataa miti kadhallee hin barsiifnu deebifnee ijaarraa jedha. Yaada kana yoo kaafnu warri mootummaa immoo karaa buusaa gonofaatiin birrii walii guuraa ergaa jedha. Achi malee hin ta'u gargaarsi. Amma waan kana uummata kana deebisanii yaada ijaaruu mana kana guban kana ijaaruu moo karaan ittiin ijaarullee hin jiru kunoo birrii karaa buusaa gonofaatiin jettanii sararullee gaafa uummanni keenya kan argee buqqa'e lootorii uummataa tokko fooqii hundaan ijaaramee jedhanii waan kana wal qabsiisi uummata buqqa'u kana sila bakka inni buqqa'etti namuu haguma danda'e harcee haa bituuf moo harcee zayitiif firaasha sharaa haa bituuf moo
hamma danda'een uummata kana achi deebisuu furmaata moo warra buqqa'e kana furmaanni isaa maali jettati Jawaar? Furmaata yeroo gabaabaatiif furmaata Kanumaa wal qabataa dhiifama yoo carraa naa kennitanii gaafima kanaa walirratti nu haa deebisu. Salaamu alaikum akkam jirtan jechaa seenan Sagaleen kee dhagamu. Sagaleen hin jiru? Silkittee erfoon sirreeffadhu. Ayyee galatooma ulfaadhaa galatooma. Kanumaa wal qabatee waa'ee buqqa'iinsa hawaasaatii wal qabataa gaafiin kiyyalleeni. Wanti amma seeruu abbaas naannawa kanatti deemaa turee fi wanti hawaasa keenya godina Baalee aanaa Gobbaa ganda qonnaan bulaa riraa irratti deemaa ture waan wal fakkaatudha. Buqqa'iinsa uummataa hawaasa kana Jawaar akka asiin durallee irratti haasoinee jira. Uummata kana ji'a sadii dura buqqisanii sharaa jalatti lafa misoomaaf jedhanii akkuma ati beektu lafa misoomaaf jedhanii uummata kana buqqisanii gongomaa lafa gammoojjii uummata lafa qabbanaa keessa jiraatu uummata qabeenyaa fi lafa isaarraa midhaan isaarraa buqqisaniitiin hadha gongomaa lafatti badhetti naqanii jiran. Sharaa jalan naqanii ji'a tokko dura roobni itti roobee daa'immaniif haawwan achi jiraatan san akka viidiyoo miidiyaa kana gubbaa arganitti uummata kana haroon fudhatee sharaa isaan qabanii harcee isaan qaban roobni jalaa dhiqee uummanni sun hadha badhetti darbamee akkasitti jira. Kanaan wal qabatee osoo hawaasni kun akkana jiru namoota tokko tokko ganda keessatti hafan riratti hafan horiidhaan achitti hafan daa'imman isaanii harkaa beeloytee ammallee kan gongoban naqan daa'imman harkaa beela'ee oddoo duraan qabanii dinnichaaf goommana fudhachuu jum'aa dheengaddaa kana rira dhufan. Wayita kana dhufan mootummaan waraana itti naqee dubartii 16 daa'ima irraa mana hidhaa Gobbaatti hidhee asi jiran sa'a kanatti. Hawaasni kun walumaa galatti naannoon gaarreen Baalee wal qabatu kuni buqqa'iinsaaf warra qophaa'ee jira. Rira buqqaatee jirti tokkoffaa irratti buqqisanii jira uummata riraa. Asiin dabalatee gara Buchaaraa Yaawweegee Harannaa Harichoo Soondiqara Caffaa Dheeraa naannoonni kun marti warra warningiin itti kennamee gaarreen kana keessaa hawaasa kana buqqisuudhaaf qophii irra jiru warra dhumate keessattuu warra Weegee Harannaa gara naannawaa Adaabbaa asiin hanga Osta'ee hanga kunniin marti itti qophaa'ee jira. Furmaanni hawaasa kanaa walumaa galatti lafa isaarraa buqqa'ee akkuma naannoo birii irratti yoo uummanni buqqa'u uummata yoo kaasan misoomaaf yoo kaasan egzaampilii yoo fudhannee naannoo asii ganda warra eerpoortii Bishooftuudhaaf buqqisan uummata naannoo kanaati atliist xiqqaatu bakki jireenyaa manni jireenyaa kennamee fi bu'aan bu'eefii jira agasan. Garuu hawaasni kun marti buqqa'ee hadha uummanni kun maaliif badhettafe? Uummata kanaa yoo isaan dubbatan yoo isaan lafa keenyarraan buqqaanu jedhan doorsisni irra godhamee uummanni kun hadha badhetti naqameetiin dhumataa jira. Ayyee godina keetii kan nan beekaa? Yes. Gaafileen akka wal gahuuf. Okay, go ahead. Gaafileen akka wal gahuuf ka dura gaafatame ka uummata buqqa'e. Baajawee Arsii qofa naannoo seeruu qofa miti. Arsii keessatti aanaalee 20 keessatti buqqa'ee jira. Harargee lixaa aanaalee 5. Careful. Arsii qofa hin jeenaa. Dhugaadha the center of crisis at this point Arsiidha. Duroo Wallagga turee Shawaatti dhufee Arsiidha. Garuu Harargee lixaa Shawaa bahaa Shawaa kibba lixaa Soddodaa cirraa kaasee jechuudha. Akkaataa tilmaama kiyyatti namni miliyoona 1 oltu buqqa'ee jira jechuudha. Uummata buqqa'ee kana furmaanni dhufu maali? Gaariidha amma yeroo tokko seeruu irratti fokoos gochuun takka ganda sana irratti fokoos gochuun maanejmentiidhaaf gaariidha. Furmaanni sadarkaa lamatti tokko yeroodhaaf namni bu'aa. Waan ittiin jira waan yeroodhaan gargaaruun barbaachisaadha. Waaraa garuu qe'eessaatti akka deebi'u qe'eessaatti immoo akka deebi'uuf nageenya buusuu irratti jijjiiramni dhufee gara naannaatu gara kaaniin jijjiiramni tokko dhufee uummanni qe'eessaa irratti deebi'ee akka dhaabatu maaliif wanni ta'e beektaa baalagummaa mootummaa sanii uummanni zabana lola abdii ileedhaa buqqee hangammaa kan deebiin jira ka Somaalees kan deebiin jira ka Oromootis Baalee jira Harargeedha jira Somaalee keessa jira jechuudha Boorana keessa jira jechuudha. Wallagga keessa akka buqqa'e Oromoonis buqqa'ee hin deebine Amaaras hin deebine naannoo adda addaatti
I think Itoophiyaatti gara nama miliyoona 5 olii jira yeroo ammaatti akkana buqqa'ee jiru jechuudha. Kanaaf ultimately namni qeessaatti yoo deebiin akka mooraalee baqaa biyya Keeniyaatitti amma 20 tursiisuu hin dandeenyu. Kanarratti dalaguu barbaachisa. Hariiraa kanallee waliin qabatu garuu ati taphaqa hariiraa waan taateef siif hin deebisa. By the way, I'm proud of you. Qabsoo amma godhaa jiru keessatti namu keezii specific ta'e qabadha amma laal waan bareeda amma arginu sinima. Amma murtii guutuu dhumma jimaa kana shaampiyoon godheetti deemu jira. Dhimma Oromoo waliigalaa hin dhiifne. San keessatti garuu keezii tokko specific godheetti deemu jira jechuudha. Gurbaan kun immoo godin kun yeroo hunda gaafa bilbilaa bilbiluus gaafa Facebook katabuus gaafa hunda biriiraan fida jechuudha. Giddumaan anas arraba na kaa'ee jira biyyas Oromoo guutuu arraba kaa'u jira jechuudha. This is good and I'm proud of you guys. Kuni wanni ta'uu qabu kan amma. Namuu qe'ee isaatitti maaliif goonni abbaa keessi jiruuf ni fa'a. Kana focus godhaa deemuun jajjabeessuun barbaachisaadha. Dhimmi riiraa adda kanaan lolaanii miti qabuu qabu manni riiraa. Manni riiraa lafa isaa fudhachuudhaaf diil Imireet wajjin godhamerraa lafa isaa fudhachuudhaaf deemamaa jira. Bosona tiisuudhaaf iyyame uummanni kun bosonni kunii fi uummanni riiraa walumaan dhalatee achi gahe. Akkasuma walumaan. Bosona osoo hin jirin keessa deemaan jiraatu uummanni sun. Dachiin gabbattuu waan taateef dachii xiqqoorraa inni gargaaranii adeemtanii gaafa shanni xoofi raafuu nyaachuu turre. Aananiin jiraata, dhadhaan jiraata, deemaan jiraata uummanni sun. Bosona osoo hin tuqin. Bosona eenaan excuse miti. Dhugaa yoo dubbanne amma gama asaanu gama diinshoo kanatti bosona miidhuun ni mul'atti. Gama riiraatti hin jiru. It's not fair haalli tiriyaa san waa yaa jaan immoo oggaachi buqqaasanoo. Gammoojjiitti gad ergan. Uummata baddaa gammoojjii namni baddaadhaa gammoojjii baddaa keessattuu uummanni qonnaan bulaa jiraachuun baay'ee ulfaata. Odoo haala mijeessiniif achi geessan osoo mana hin ijaaraniif dachii isaanii qopho'ite hoo kaabineen walii hirtee isaanii jechuudha. Shira hammaatu uummata riira irratti dalagame. Kanas guyyaa tokko guutuu fudhannee uummata hubachiisuun hedduu barbaachisaadha jechuudha fi bareeda kaafte. Doktor maal kaasaa ture isa reefu ta'a. Ni naafta akkasuma. Suni gaafii lama tokko warra biyya bulchuu irraayi warra gammachiisuuf tokko immoo warra sheekota irraayi ustaazin illee jidduu qaamalleen dhufanii inboksii waan ta'eefi gaafin ka warra biyya bulchuu Joowar Abiyyiin jibbaa sirna kanatti ijoollee biyya bulchaa jiru kanatti hinaafaa malee uummataa fi miti jedhan gaafii akka warra paartii isaaniitti suni namni sheekaa tokko immoo sirna Abiyyi kana keessa nuti akka islaamatti mataa ol qabanne yoo isuma kana sirreeffanne hoo sirna kana sirreeffachuun hin danda'amu waliin mari'achuun hin danda'amu isintu dide moo isaantu isiniin mari'achuu dide jedhan gaafii inboksiti deebii isin ra'ayi. Ayo kalau tuh mereka hinafa mali shoferni miskini shoferra badai sarra jima feduf. Oso ada mangain hinala kami hina jefam jechu tu Abiyyi tina fuda. Maafiyan wal jaarte miskina ite cafa ite maallaqa baankii isaa keessaa hin naanneeffachuun dhaabbachuu qaba jechuutu hinaafuudha. Reefu gaafii tokko gaafatee ture murtii guutuu isiniin baasa viidiyoo san. Wallahi hoggaa shiftaan makiinaa dhaabsiftu hunoo dhaabsisuuf deema itti dhukaase oosirritti hin dhooyine huno amma gubuuf deema gaazaan tuqate jaanii haasa'u jiran live ta'anii ilaalan warri mootummaa diroonii qaban amma mootummaan akka durimi Oral sitin argitu. Drone ilaaluu jiran lafa buusuu dandeessi. Hukaafnaan namni irraa dheessuu danda'a. Osoo isaan laalan itti dhiisan jechuudha. Maaliif namatti gadi hin dhiibne nageenya namoota ergeetii jechaan ni godhe. Shakkii turre amma dura bara evidensii ni qabna. Amma karaa borduu deemni dhufu irratti buufata waraanaa hedduu jira. Achuma cinaatti hoggaa shofeerri aboo nu qaban jeeyyu nu laallatu jedhanii. Asiin gara salaalee kanaas akkasuma jechuudha. Kun
dadhabuu humna dhabuurraa osoo hin ta'in amma shiftaa sana dha'uunfaan waan waraan guddaa barbaachisu diroonii gandara deemanii ijoollee takka takka irra dhukaasaa oolan ijoollee ribeelola Amaaraa fi Oromiyaa keessa jirtu nama tokko ajjeesuuf irra dhukaasaa oolanii akka xumaashaatitti ummata kana eeguu ni danda'an maaliif dirooniin waa lama hojjetti surveillance and attack ni ilaalti live si garsiifti waan ta'u jiru dhugaatiin immoo haraan gurguddaan Finfinnee geessu hundi security kaameraa fi surveillance drooniidhaan eegama 24 hour waan torbaan dabre irra gahe qabatamaa jechuudha 24 hour laalan osoo laalan itti dhiisu jiran why tokko warri saamu keessa jira garuu warri olaanu waan saamurra waan argatu osoo hin ta'in they believe in governing through crisis ummanni guyyuu waa'ee madu'uu fi waa'ee ajjeefamuu fi waa'ee saamamuu kanaan bizi ta'e waa'ee jireenya sadoof qananii akka hin yaadne itti godhaa jiran jechuudha. Kanaaf waa'ee kanaa dubbachuun waa'ee nama ajjeesanii reeffa harree fe'uu dubbachuun waa'ee madaabaraa biliyoona 22 bitame. Oni bitanii daaraa bitanii 22 billion mallaqa biyyaa. Waa'ee kanaa dubbachuun abiyyitti hinaafuudha rabbii jaati. Wajjin dalaguu hajamu kana ni beektanii waa hedduudha yaalle. Ka hinaafuudha osoo bar waan gaarii dalaganii waan nama boonsu dalaganii wayi osoo waan aan ta'ee bakka isaanii hay nama ajjeesanitti ni naafa. Maafiyaa dhibbaatii sama jaaranitti ni naafa. Ummata miliyoonaan buqqa'u kana aan buqqisuu dhabeeyyeetti ni naafa jiran. Sanii miti. Ankalee isaas ijoollummaan qabsoo dara seeni. Osoon siyaasaa bitaa mirgaan beekin roorroo qeenna dhufteetu ija kiyya duratti waanin argeetu qabsoo na seensise. Saamicha naannoo keenyatti gabaree teenya irratti ajjeechaa godhamaa ture. Qe'ee teenya irratti simbal jedhanii hoggaa nama mana hidhaa keessatti gabaree sana laal. Ruumi xiqqaa kana keessatti xaabiyaa janti nu bira astil dagachuun hin danda'u. Akka qoraanitti akka itti dhiibanii itti cufan turan. Ansantu qabsoo na seensise. Har'aas irraa dhiisee ture yeroo ga'a masati dhiisee keenya jiraachuun ture. Hammaataa deemnaaniin siyaasa deebi'ee jechuudha. Ammas taanaan hinaaffaa isaanii osoo hin ta'in gocha isaan godhaniitu na deebise. Waa'ee musliimotaa mirgi bilaashin mootummaan sii kennu tokko hin jiru. Oromoonis waan argatte dhiiga fiitiin argatte qabsoo fiitiin argatte. Waggaa 50 itti dhumnee itti cabnee itti arganne malee fakkeenyaaf wayyaaneen maal jechuudha federaalizimii isinii kan jette federaalizimii isin nuun kennine nuutu qabsaa'ee nama keenyatu abboota keenya qabsaa'ee fide. Mootummaa Oromoo maal ala nuutu baadhatee wasaasaadhaan gurra isaan kaa'e Oromoon kan musliimaa yoo fudhatte hoo mata kasaran dagataa bar qabsoo qeerroo ti fakkeenya kate qabsoo dimsaa chinisamaa jedhamu kagaafa mallasfaan dhoortoo biyya faranjii irraa argataniif fayyadamuudhaaf jecha alabash waan jedhamu fidanii dhufan ummanni dideet qabsaa'eet tokkummaa isaa agarsiiseet alabashii sifirraa fincilsiisee dhoorkee mootummaan itti dhuftee yoo jara kana yoo deebifnuuf taate malee jarri kun ammallee nukaa jedhanii deebisan. Kanaaf sheekonni fi ustaazonni yoo qabsoo san keessa jiraachuu baattan afoo hin halillahi. Garuu isiniitu isin jechuun bara ustaazotaan isa koreen 17 kadhaqee achi keessa qabsaa'e. Jummaa waltajjii mormiititti jijjiirameetii warqa dhufe. Kadhaan kan dhufe hin jiru mirgi. Mootummaan abadan mootummaan takka kadhaan waan namaan gootu. Ta arganneef alhamdulillah jedhanii ta biraa gaafachuudha gaafata mootummaan. Amma booda immoo kana booda wanni duuba nama deebisu illee hin jiru. Ustaazonni hedduu yaalan sheekonni gurguddaan anaaf abiyyi yeroo hedduu waliif fidan beeku. Yaalan dhugaa wanni gochuudhaaf. Wanni isaan jedhanis ni beeka. Manguddoonis abbootiin gadaas sheekonnis keessonnis hedduudha yaalan dhugaadha. Nagaa biyyaa waan barbaadaniif. Kabajaan qabaaf yaalii isaanii saniif. Wanni hin taane garuu isinitti hima. Zulmii osoo argan
zulmii osoo argan nama akkana buqqa'u osoo argan shofeera miskiina garaa goggoifatee halkan san keessa bar karaa Hamza karaawwanni karaa dhufan ammallee karaa tokko jira bar karaa baddeessa irraa akka dhufu karaa caccabaa tokko san keessa deemee namni dhufa ittiin sanillee cufuun oollamu halkan saniin hirriba dhabanii dhufan. Sanumarratti yoo hafaawanii uummata fixaa jiran. Karaa san irratti amma laal. Ifiifuu karaa sana deemuun du'a beek. Asuusu ari'a. Uummata kanaaf dubbachuun laal mootummaa waan nu gooteef nu godhallee ajaa'anii galatoomi. Garuu immoo deemanii akka shiftaatti milishaa fi kaabineen namarraa guurtu boo hayxii teetan haqa namatti hin dabrin namaan jechuun kun waanuma warra sheekotaaf qeessota irraa eeggamudha jechuudha. Kana egaa ayyee. Akka mooditarri manaa nama buusinaa seera maleedha galatooma itti fufaa. Galatooma ulfaadha. Ijoolleen mooditara qabdan. Neetworkii kee irratti fakkaata. I think hawaasni keenya kabajamaan uummanni bal'aan namoonni 86,000 wal geettanii abbaa qeerrootiif qarree dhageeffataa jirtan galatooma ulfaadha isiniin jenna. Yoo kun asitti haga humna isaatiin kamana manaaj godhaa jiru akkuma hin huban dooktarii keessan ka biyya chaayinaatti waggaa 27 barate Haayila Sillaasee as abbatuuf faarsa jedhanii asumaan promoot godhanna. Doktorummaan xiyya jawaariin birallee naageetti alhamdulillah. Galatooma ulfaadha namoonni as jirtan hundi keessanuu galatooma asumaan manni kun mana abbaa qeerroof qarreeti mana dhuunfati miti waan ta'eef hundi keessan fooloo godha warri kanaa galiitu miskiinni akka kennaa namoonni waan beekne kun miliyoona ol qabanii abbaa nama hunda abbaa oromoo hunda abbaa oromoof oromiyaa fooloo godha miliyoona akka galchitan abdii qabna galatooma ulfaadha namoota carraa hin argatin keessaa. Oro 86 garuu areeda isaan ture Abu Sabraddiin dura carraa kenna hin dheeresina daawwaa keessachi seentanii jechumaa fi namoota baay'ee jala kana jawaariin gaafii gaafachuu barbaada daqiiqaa lama qabdanii jechuudha akka namni waliin ifannee fi daqiiqaa 2 keessatti Abu Sabraddiin waan gaafachuu barbaadan waan itti dhaammachuu barbaadan jawaariitti haasa'uu dandeettu gaafachuu dandeettu galatooma ulfaadha. Tole obboleeyyan kiyya kana dura jiran dura na dabarsitee gaafii kiyya kan dhiyeessuuf galatoomi carraa naa kennuu keetii fi akkasumas salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu haaji jechaani ijoollee daangaati egaa gammoojjii mi'eessootii waa'ee daangaatii hojii wal qabatu kan inni gaafachuu barbaadu daangaa keessattuu baabbilee irraa mi'eessoo bordoddeen lafti naannoo Oromiyaa keessa jiru aanaa mi'eessoo irratti jalatti Bordoddee gaafa mi'eessi gara gurgutti magaaluma Oromiyaa daangaan kun yeroo hedduu itti beellamamaa ture itti haasawamaa ture ammallee saamichi daangaa sanii hin dhaabbanne takka kana lammaffaa ajjeechaan daangaadhaa kuni yeroo hundaahu akkuma itti fufetti jira furmaanni waan kanaa yoo maal tahaa akka keetitti tokko kana lammaffaa dhugumatti Itoophiyaa keessatti gareen wanni amma social media irra dhiyeenya kana waan deemaa jiru akkuma yaadatti kan nuti barbaadeeti wanni Somaaliyaa keessatti eegaa turre san Itoophiyaa keessa dhugumani jira wanti kun gochoonni kanaa kun amantii fi saba amantiidhaan walitti hin buusuu kanarratti illee akka yaada nu kan nuti barbaada sadaffaa ammoo dhuguma qabsoon gartee ummata islaamaa sheekota gartee qabsoo qeerroo dura ture ni dhalchite jechuudha achi as dhufa. Yeroo gartee mootummaa kanaa keessatti uummanni islaamaa illee hanga takka mirga silaa isaanii malu san harkatee jira. Uumamaan qabnu san mirkaneeffate qabsoo isaatiin. Gartee osoo silaa gartee walitti dhufanii mariin godhame yoo hajja'u san asliin kaasee jira galatooma. Ayyee galatoomi. Kau John, so deebiin deebifnee orroo itti aansi namoonni yaada kannate saniifin gabbu'e nama jalaayi namoonni akka yaada harkataniif murtii fi sheekaa sanaa gabbuuse sheekaa billee jechuu barbaadeeti warra carraa akka harkannuu fi waliin sodaatinaadha
Gaafii namni akka gaafatu Aslii fi Hamzaa mana akkasii keessummeessa Orroon itti hafuudhu walirratti deebisa. Orroo itti fufi. Warri carraa kana nuu kennitanillee Jawaarilleen asirratti argamu keetiif hedduu itti gammadee jira. Waan kana yeroo hedduu dura yaadaa turre akka ati asirra dhuftu sagaleen uummataa guddaan as gubbaa jira. Ummatti gaafii kiyya seena gaafii gaafii. Sagaleen kee hedduun dhagamu Oro. Anillee gaafii haga afurii takka qaba amma dhagaa maasli. Eesin dhagaa. Gaafii afuriin qaba. Tokkoffaa waan ideoloojii qabsoo Oromoo keessa jiru kana ilaallata. Akkuma beekamu ideoloojiin lamaa tokko kana yeroo hedduu hayyoota kennallee gargar baasee jira jedheeti ani yaadu. Tokko waan Itoophiyaa dimokiraatimsinaa jedhuu fi akkasuma warra biyya walaba taate ijaaranna Oromiyaa jedhu jidduutti wanni kun ideoloojiin kun haga yoom cinama walii osoo deemu osoo kiliiris hin taane osoo walis hin cabsine akkanatti goolii dhumaarra yoo geenne qabsoo uummata kanaa cabsaa jira yeroo hedduu wanti kun yoom hiikkata. Tokko namoota Itoophiyaa dimokiraatimsinee tasabaaf sablammii taatu ijaarra jedhu keessaa atillee nama hangafa. Warri akkasuma biyya walaba taate ijaarannaa lakkii Itoophiyaa dadhabne jaarraa abbaa gadaa irraa kaasee uummanni kun uummata dimokiraasiin galuu fi miti jedhee warri akkasitti qaban akka xiqqaa ta'ee miti jechuudha. Waan kanarratti bilchinnaan takkaa gatteettanii akka hayyoota uummanni kun qabuutti akka warra ideoloojii walabummaatiin deemuutii fi warra dimokiraasii Itoophiyaatiin deemuutti mari'attanii beektu yoo mari'anne hoomaaf kana naa deebista. Isa lammataa ijoollee amma bosona jirtu tana tamakalee yeroo qabsoo maaster pilaanii qabsoo gara bosonaatti ijoolleen kun hedduun isaanii harka kanarraa booda jechuudha. Irra guddaan isaanii bosona kana seenan ilaalcha ijoollee tanaaf qabdu deeggarsi ati isaaniif gootu hoo jira maal? Ijoollee tana itti amananii rakkoon kenna qawwee malee furamu jedhanii itti jirani. Akkasumas dogoggora isaan qabanis yoo jiraate gorsaa jabina isaan qaban jabeessaa wanni ati qarqaraa jirtu jira waan jedhu ka itti aanu ammootu hoogganaa qabsoo qeerroolee jechuun ni dandeenya. Hoogganaa OPDO duraanii obbo Lammaa Magarsaa irratti waan dubbatte qabda gaafa inni aangoo dabarsee Abiyyiif kennu. Tana dabarsee kenninaan carraan siyaasa isaa asirratti dhumata jettee jirta. Akkuma jette san siyaasni carraan isaa dhumatee cal'ise moo lammaan rakkoo biyya kanarratti uummata kanarratti deemaa jiru kana arguu dadhabee haga ammaa waan tokko osoo hin dubbanne taa'amu. Waan inni karaa garaa jalaatiin hojjetutu jira. Waan jedhu isin lammataa akka yaadaattis si kaasu TikTok kanarratti dhaloota hedduutu asirra jira argaa jirta. Ijoollee beekamtii hedduu qabanitu asirra illee jira argaa jirta. Dhaloonni kun siyaasaafis ta'u hawaasummaadhaaf namoota akka kan keetii kanarraa leenjii isaan barbaachisa jedhee yaada. Waan hin taane irratti yeroo isaanii warri dabarsan lakkoofsa hagana jedhamee himamuu miti. Dhaloota kanaaf akka nama waan hedduu hubatee waan hedduu qabee deemuunitti guyyaa tokkos taatu sa'a tokkos taatu osoo waqtii nuu kennitee bifa leenjiitiin miidiyaa kanarratti dhaloonni kun akka tartiiba tokkotti deebi'ee gara tokkoon luucca'ee hawaasummaa irratti barnoota irratti yeroo isaanii fi barnoota isaanii irratti waan hedduu irratti akka dabarsanii fi akka leenjii nuu kennitu kan akka yaadaa fi gaafii itti sii dhiyeessa fixadhee jira. Galatooma. Ayyee galatoomaadha. Gurbaan beeksoo kaase. Beektaa waan takka takka osuma waan furamuu osoo danda'u balleessanii jira. Waan hin qabatamaan beekuma gaafatte rakkoon daangaa sun yeroo dheeraatti gangalataa dhufe. Gangalataa dhufee referandamii goone jedhanii haalata qaba referandamii ni beekna. San booda bara qabsoo qeerroo kan ittiin dhaamsine jedhanii uummata wal fichisiisan. So sagantaa karoora lama tarsiimoo steeppii lamaatiin itti seenne waan san dhugaatti deemu. Tokko kan yeroo gabaabaa nagaa buusuu lola dhaabsisuu fi nagaa buusuu. Sadaffaa furmaata waaraa jechuunis daangaan bifa ifa ta'een akka sararamu. Sadaffaa immoo hawaasni kun
misoomaa fi hawaasummaadhaan wal hidhataa akka deemu qabu development project baafneet kan deemne jechuudha. Moyyaalerraa hanga hardiimitti hanga naami lafa teessalii olta nama karaarra jirtu tana. Maali gaa? Doba. Dobbaan gaman hanga mi'eessoo dabartee gara Awaashitti dhuftu kanatti. Bordodde na Awaashi. Bordodde. Hanga bordoddeetitti yaa. Moyyaalerraa hanga bordoddeetti gosoota lamaan jiran. Hanga konfiyuuzina godhanitti gaafa tokko waan ta'e hima. Gosa lamaa dhufe gosa Oromoo fi gosa Somaalee. Gosti Oromoo sun afaan Oromoo haasoftu afaan Somaalee haasofti. Gosti Somaalee afaan Somaalee sirriitti hin beektu afaan Oromoo haasofti. Gara baabbilee kanaan si'a. Uummanni kun wal keessa jira. Wal loluun barbaadanii wal lolchifamaa turan. Araaraas godhachuu barbaadanii. Garri Booran irraa kaasee as hanga Iisaa fi Ituu jidduu jirutti sanii gaditti hanga gosa balbalaatitti nama finnee mariisifnee Finfinneetti, Dirree Dhawaatti, Naayiroobiitti, Dubaayitti, Ameerikaatti, Awurooppaatti marii bal'aa goone waan san dhaabuu dandeenya jechuudha. Karoora itti aanu kasilaa mootummaan fudhatee muddootas mari'achiisee seenaas laalee seeraas laalee daangaan san akkan sochoonetti furamuu qabu ture. Hingoonii dhaaban. Amajjaa nageenyi dhufeeti amma lamaan dabre kana hoggaa qabsoon eegaltu deebisanii eegalanii jechuudha. Ammas taatu dhaabbachuudha qaba. Maaliif warra hedduun deeme hanga isa baalee ganda warra riiraa kana gad hanga madda olaabutti deemee daangaa Oromiyaa ceenee laalle warra obboleeyyan keenya Somaaleetiis. Namu dachii fi ni beeka. Wanni godhuu qabnu maali? Tokko nagaa buusuu, lammaffaa daangaan ifa godhuu, sadaffaa pirojektii gurguddaa